nuuf dhiyeessitu kabajaan si affeera. Lalisaa. Lalisaa Leon jiraatiin sagantaa itti aanutti dabarra. Okay, amma laktaan hin jiru. Maaliif as dhuftan? Eenyuuf maaf as dhuftan? Eenyu asitti haa dhiyaatu? Xiinxalaa siyaasaa fi Daayirektara olaanaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwork Obbo Jawaar Mohaammed bara walitti jiruudha. Hamilee Musliimaa. Obbo Jawaar bara walitti jiruudha. Asii walitti fagaare. Akkam ooltan warri Manchester akkam jirtan kabuttanii dhuftan na dhageessanii mi warri London hin jiru ni haftanii muufattanii hunda dura baga Rabbi nagaa walitti deebisee Waga nagaa wal agarree dhufuu biyya hedduu gammada manguddoo teenyas umrii isin dheeressee ifa xiqqaa tanas taatu akka agartan baga itti isin geenyaa xiqqoo jabaattanii umrii yoo nu dabaltan immoo kana caalaa ifa gurguddaa isin agarsiisna jechaan barbaada. Egaa torban lamaan dabre kana biyya Ameerikaa keessatti akkasumas Awurooppaa keessatti uummata keenya diaasporaa jiru wajjin marii bal'aa godhaa turre. Mariin bal'aan godhaa jirrus maaliif akka ta'e Farhaan Abdusalaam faan na jala deemanii waan waraabaniif waan haaraa isinitti muudameetiin jira jechuudha. Gabaabatti kaarraa kun duula ammaa kana kan ittiin goolabnu fi Oromiyaatti ittiin deebinu ta'a. Wantoota hangammatti waliin haasofne takka takka irra deebinee walii yaadachiifne gara fuulduratti maaltu nu eeggata? Hojii hojjechuudhaaf deemnu kana keessatti maaltu nu eeggata? Akkamitti irraa aanuudhaaf qophoofnee jirra? Isin irraa hoo maal eeyina kan jedhu qabxii tokko lama kaaseen goolabaa jechuudha. Egaa akkuma Minisootaatti jenne qabsoo finiinaa qabsoo diddaa gabrummaa ummanni keenya waggaa 50 ol godhaa tureen keessattuu immoo waggoota muraasa isaanaa kana keessatti hoogganummaa qeerroo qindeessummaa qeerroo keessatti ummanni keenya falmaa cimaa godhee jijjiirama fideen Oromiyaa fi Itoophiyaa keessatti xiqqaattus akka barbaannetti ifaa guddaa ta'uu baattus jijjiiramni dhufee jira. Ce'umsa kanaanis ummanni keenya abdii horatee kaala jiru biyyatti galee ka biyya jirus wal keessa yaa'ee garummaa waggaa 150 nurraa dhaabbatte gahee sadarkaa abdachuu keessa seenee ture. Haa ta'u immoo doongora tarsiimoof hooggansaa uumameen Oromiyaa keessatti Itoophiyaa keessatti yeroo ammaatti abdiin guddaan uummata keenya keessatti uumamee ture sun abdiif hawwiin ummanni keenya biyyaa fi hoggana isaatirraa qabaachaa ture sun mamii keessa itti galee ifti mul'ataa turte sun dimimmisuu eegaltee jijjiiramni jiru kun kararraa butame moo garam dhaqe sadarkaa jamura keenya irra jechuudha. Nageenyi Oromiyaa keessaa fi Itoophiyaa keessa jiru yaala yaaddechaa keessa saniirraa kan ka'e dinagdeen keenyas
hawaasummaan keenya sadarkaa itti miidhame keessa waan jiru dongora kanarraa hoggansi keenya akka deebi'u hoggansi jijjiiramaa dongora irra seenarraa akka jijjiiramu gorsaanis hasaastiinis lallabaanis waywaannee bu'aa barbaachisuu fi hawwine arguu waan hin dandeenyeef cinaa teenyee moggaa teenyee lallaburra kallattiidhaan itti seennee hojjennee agarsiisuun nuun mala kan jedhuun filannoo kanan seenuudhaan murteessine jechuu. Sababni guddaan filannoo ittiin seenne bu'aa qabsoo Oromoo kan ta'e jijjiirama kana ce'umsa gara dimokiraasiitti godhaa jirru kana firii waggaa 50 kana walitti qabuudhaaf filannoon itti aanu kun barbaachisaa waan ta'eef filannoo kana keessa sagaleen uummata keenya sagaleen uummata cunqurfamaa akka Oromoo hundumaatu bifa roga qabuuf bifa qindaa'ee bifa tarsiimaa ta'een akka dhageeffatamuuf jecha filannoo kana keessatti hirmaachuu murteessine keessattu yeroo ammaa kana keessatti yeroo qabsoo waggaa 50 booda walqixxummaan sabaaf sablammootaa dhufee sabaaf sablammoonni walqixxummaadhaan qe'ee rabbi kenneef ofii bulfatanii biyya rabbi waliin kenneef waliin bulfatan sirna federaalizimii dhiiga uummata keenyaatiin dhufe beekumsa hayyoota keenyaatiin ijaarame yeroo silaa itti gabbisuu qabnutti yeroo silaa hidda qabsiisuu qabnutti warreen olaantummaa kaleessaa deebisuu barbaadan warreen akka nugusoota kaleessaa ta'uuf hawwii qaban sirna federaalizimii kanarratti dhiibbaa godhaa waan jiraniif diimuuf shira xaxaa waan jiraniif shira san immoo teenyee laaluu waan hin barbaanneef filannoo kana keessatti dura dhaabbachuudhaan murteessine jechuudha. Filannoo kana keessatti afaan qofaan namoota muraasaan gadi seennuu miti. Filannoo kana keessatti warra taayitarra jiru mormuudhaaf warra faallaa keenya dhaabbatu faallaa dhaabbachuu qabaamu osoo hin ta'in ejjennoo ilaalcha imaammata tarsiimoo biyya san ceesisuu danda'u qabsoo hangammaa godhamte diriitti buusuu danda'u lafa keenya kan ammoo namoota muraasaan osoo hin ta'in hayyuu beekaa saba qaroo saba keenyaatii fi qaroo ummatoota naannoo keenyaa hunda gurmeessine sadarkaa olaanaa siyaasaa biyya sanii ceesisuudhaaf qophii keenya xumurree itti deemaa jirra jechuudha. Bakkoota deeme hunda keessatti Minnesota irraa kaasee hanga miirii kaleessaatitti gaafiin isin keessaa ka'aa ture jira. Kunis filannoo jettanii jirtanii nama hawwata. Biyya faranjii keessa irraa agarree jirra. Garuu biyya keenya san keessatti dhugatti filannoon kun ni godhamaayi. Filannoon akka qabeessaa ta'uu danda'aayi. Akkamitti injifachuu deemtan kan jedhu gaaffileen ka'ee jira. Kanaaf yeroo gabaabaa fudhadhee ibsuun barbaada. Adeemsa kana keessatti adeemsa qabsoo uummanni keenya dhiigaan fide kana wareegama kakkaaliidhaan dhufe kana filannootti seennee mootummaa uummataa mootummaa qubaan filame harkaan filame mootummaa sabni keenyaaf sabni dhukkubsamaan filate gadi ijaaru ka gubbaan irratti gadi ergamu osoo hin ta'in ka jalaa ol jaarrannu gadi ijaaru kanarratti warri abbaa irree ta'uu barbaaduu fi warri sirna kaleessaa deebisuu barbaadu karaa kamiin nu jalaa danqarsuu danda'anii karaa kamiin gufuu uumuu danda'an kan jedhu qabxii afran tokko isin ibsuun barbaada. Inni dura tooftaan abbootii irreetii tooftaan cunqursitoota yeroo hunda inni dura qoqqoodanii bituudha. Ummata qooduudha. Kanaaf ummata keenyas maas kan jennuunii fi hoggansa keenyas qooduudha tarsiimoon isaanii dura. Already yaalaa jiru. Garuu hoggansi ummata Oromootti amantaa qabu. Hoggansi garaadhaaf osoo hin ta'in gaara ummata keenya irra jige kaasuudhaaf seena. Hoggansi imaanaa gootota biraa gufanii nyaachuu hin barbaanne yeroo kana keessatti hin qoqqoodamu, hin qadaadamu, kanarraayis hin maqu jechuudha. Hoggansa keenya caalaa garuu ummata keenya gosaan amantiidhaan naannoon sabaaf sablammiidhaan walitti buusuudhaan nu dadhabsiisuu barbaadu. Imaanaan guddaan isin kennee deemuu barbaadu ummata keenya biyya alaa jiruuf imaanaan guddaan
tagama hooggansa keenya tokkummaadhaan waliin deemuudhaaf ani imaanaa sirraa muradhu kana hin shakkinaa. Imaanaadhaan isinitti kennu garuu wal qoqqoodanii qilleensa wal keessa seensiftanii naggaadee chirichaaroo addaan isin qoodee umrii dheereffachuu barbaadu. Oromoo qoqqoodee alagatti maxxanee isin dhiituu barbaadu cinaa dhaabbattanii yoo isin qoodamtan nu dadhabsiiftan jechuudha. Tokkummaa keessan akka cimsattan isinitti wayiwaachuun barbaada. Tooftaan biraa diinagdee harkaa qabaniin kan maqaa uummata keenyatiin bakkoota adda addaa irraa liqeeffatanii fi kadhatanii argatanii nama keenya bitachuudha. Hooggansa bitachuudha. Oromoon amma bada hooggana bitamaan qabaatu. Oromoon warri kalee gurgurameeyyuu warri kalee sobameeyyuu ka'ee ofitti uummata ofitti yeroo galaa jiru kanatti hooggansi maallaqaanii taatee fedhii biraatiin bitamee olaantummaa alagaa nurratti deebisu amma booda hin jiraatu akka jiraatu sirayyamu jechuudha. Tooftaan biraa ammarraa eegalanii ittiin deeman maali? Hooggansa Oromoo ol galaa jiru. Aanarraa akka federaalaatti dorgommii kana keessa seenu maqaa balleessu. Oromoo irratti oofu. Ka Oromoo baay'ee sirratti qabu. Dhugaa asirratti himna. Mataan banna malee maqaa banna jennee mataan banna malee maqaa banna jennee maqaan dureessan jennee dhugaa teessan dhugaa uummata kanaa abadan dabarsinee abbootii irreetii fi nyaapaaf hin laannu. Wanni biraa tooftaan biraa isaan filannoo kana waliin dhahanii sirna abbaa irree ittiin ijaaruu hawwanii fi sirna nugusoo itti nurratti deebisuu barbaadaniif kabiraa ka amma eegalanii jiran doorsisuudha. Isin ajjeefna, biyyaa isin baafna, ilmootee macalaafna, sodaachisuudha. Warri nu sodaachisuu barbaadu jaakketa baafatee sodaachisa malee nu sodaachisu wal hin shakkinaa. Sirritti nira deebi'a jallaa keenyas ta'e budaa diinaatiif. Hooggansi Oromoo ija babaasanii doorsifamu. Qawwee qacal godhanii doorsifamu. Maqaa si balleessinaan doorsifamu. Faranjitti si wanjallaan doorsifamu Oromiyaa keessa hin jiru amma booda. Nu qoqqootu yoo dadhaban nu bituudhaaf gatii yoo itti ol qaala'e maqaa nu balleessuun xuriin isaan darban nutti maxxanuu yoo dide nu doorsisanii galibsachuu yoo dadhabanne gara ajjeechatti deemu. Lubbuun gaafa dhalatte turu kan caalu kumaatamatu wareegama. Kanaafuu firaafis alagaafis ummata Oromoof ummata Itoophiyaa kaaniifis ummata biyyoota ollaatiif ka addunyaatiifis wanni an hooggansa Oromoo bakka bu'ee dubbachuuf mirkaneessuu barbaadu ajjeesan daaraa nu godhu malee lafarraa nu dhabamsiisu malee filannoo kanatti ummanni keenya mootummaa isaa ta'u filachuu sirna isaa ta'u gadi dhaaburra kan deebi'uutu wal deebisuu jiru. Duunu bandeen dhabamna malee isinitti hidhama. Sanyii xiyya gosa xiyya lafarraa dhabamsiisan malee hoggana Oromoo hunda dhuma malee filannoo kana haguu itti hin dhiibne. Filannoon kun yeroo
Taaddasaa Birruurraa hanga qeerroo galeessatti Waaqoo Guutuurraa hanga qarree qeerroo Dheengaddaatitti tarree galanii kan wareegaman kan qabsa'an sirna naftanyaa sirna dullootaa ol deebisuu osoo hin ta'in sirna abbaa irree ijaaruu osoo hin ta'in sirna dimokiraasii sirna gadaa gadi dhaabanii wal qixxummaadhaan wal kabaajaadhaan walii fi ollaa wajjin jiraachuudhaaf akkasimoo akkasiin abbaan Oromiyaa dimokiraatofte keessatti kaayin ummatootaa eegame keessatti ka wal dorgomanii keessatti nuun dorgomuu barbaadu dhugaa teenya ni dhiyeesse ummanni keenya keessa laalee ni filan yoo mo'amne murtii ummata keenyaan ni fudhanne yoo injifanne mootummaa waadaa galle kan dimokiraatawaa ta'e kan federaalawaa ta'e Oromiyaa fi Itoophiyaatti illee ni ijaarra jechuudha. Kanaa miti jedhanii qoqqooduudhaan hatuudhaan ajjeesuudhaan sirna abbaa irree ijaarra warri jedhanii hawwan sirna dullachaa deemne jedhanii warra hawwan ummata keenya isin qabannee tokkummaadhaan dura ejjannee immoo ni injifanna. Oromoo dheeressitee gabaabsiichaa jiru. Dhagaya wanni jara muree waan takka isinitti himachuu barbaadu. Wanni an jala muree jabeessee isinitti himuu barbaadu. Bakka kanarraa uduuba deebinaan qilee hamoo hafuudha. Daaraa ta'an. Kanarraa of baraarsuudhaaf isinirraa tokkummaa deeggarsa kadhannaa rabbii deeggarsa nurraa immoo tarsiimoo baasuu tokkummaa hooggansaa cimsuu murannoo kutannoo gara fuulduraa deemuu barbaachisa. Kaleessas sirna wayyaalee ka waggaa 50 kontiraata nu fudhate nu simbiraa miti lubbuuftan jechaa ture akka simbira bituutitti gadi buufnee agarsiisuu dandeenye ture. Har'allee yoo taate warra abbaa irree ta'uu barbaadu miila sakaati. Warra sirna dullachaa sirna fiudaalaa sirna cunqursitoota nurratti deebisuu barbaadus hawwiin isaanii cabbii ta'ee baqee akka nu ijaa isaanii duratti agarsiifna kuni waadaadha. Waadaa keenya immoo wajjin itti agarsiifnaa galatooma nagaana tura. yeroo takka gaggeessuu hin deemnu waan ajaa'ibaati. Ijoolleen qarree moo qeerroo lamaanuu bakka buunee ijoolleen qarree biyya kanaa ijoolleen duraa kennaa jawaarii qabna osoo inni teessoon irra gattaa'ee nu jala hafuura baafatiin kennaa keenya kana wajjin hafuura baafatu kennaa kennaaf jedhanii bilisummaa hoogatoo fi Hawwi Muhammad jalan tadi waktu Abile bersama kami. Jodoh sana Abile kepada. Abile. Wajah jadi dulu. Abile. Bahasa Itano Hawwi Muhammadillah. Barulah mulai mari wanita jalan di Bobo jalan. Wow. Alhamdulillah, harga karyawan
Ate sebenarnya terus mana galatama. Orang bulan ini. Kalau tu bakal menjadi nanti nustura bakal jadi kita sekarang itu aro itu buka. Offside bakal jadi nanti kita busra gerud. Hedduu galatoomaa iddoo ulfaataa keessattuu shamarran kennaa ajaa'ibaa obbo Jawaar jedhitan hedduu ulfaataa galatoomaa irra marraa galatoomaa hedduu barbaada. Obbo Jawaar illee jaarri dhintee boorsaa ibsan kun hundaaf galatoomii ulfaata jenna. Isinis immoo warri naamusaan qabdan manguddoonis ta'ee dargaggoonni shamarran hundinuu hedduu galatoomaa hedduu bareedaa jirra akka gaarii deemaa irraa kun immoo tiyyuu wanta keetti fi wanta kasiin jedhamu hundaatiin nu ta'aa jira hedduu waan namatti tolu. Ijaa fi gurri Oromoo maal sila? Hin dhageenye? Maali? OMN. Ayyee OMN ijaa fi gurra Oromooti jenneemi. Walii galee ijaa fi gurra akkamitti eegatan? Wanni qaama namaa keessaa haga ijaa fi gurraa baay'ee na barbaachisu jira. Namni yoo gurraan qabaatiin waa dhaga'a. Yoo waan dhaga'e immoo nama ta'uu danda'a. Namni maal? Nama jira bineensu yoo gurraan waan dhaga'e duuba isa dhaga'ama sagalee isa dhaga'ama. Namni deemaa yeroo akkam bal'aan yeroo hunda gargaarsifamaa jira. Oromoon immoo bal'aan. Oromoon jaamaa